miidhagummaadha aadaa sabaaruun waan guddaadha gooqasaa guyyaan ka ta'u dubbatu waadamnu malee every day waan godhamu ilaalla isa command responsibility kan ijoollee gara gadii hin deebifna rakkoon taatu ajajoota garuu muummicha ministeeraati irraa kaase hanga pirezidantii naannootti hanga ajajoota poolisootitti hanga qaamota nageenyaatitti tokko tokkoon galmeessaa deemaa jirra. Riippoortiin kun hin ta'a. Irratti homaa itti fakkaachuu dhabuu danda'a. Namichi jenosaayidii Rwaandaa hojjete tokko badee biyya Faransaay. Jenosaayidiin sun 94 godhame. Biyya Faransaay dhokatee osoo ta'u 7 dabre qabamee kagale. Waan tokko clear ta'uu fi qaba warra arra ummata keenya irratti madaa geessisu. Nu lubbuun jiraachuu dhabuu dandeenya. Dhaloonni duubaan dhufu garuu dhiifaman godhuuf. Nurraa barataka. Nurraa waan baratuuf yakka arra hojjetaniif itti gaafatamu. They will be held responsible. Kana beekuu qaba. Ajajaan humna nageenya namni qaama nageenyaa keessa jiru hogganaan siyaasaa hundumtu Abiyyiif Shimallis dabalate they will be held responsible waan ummata keenya irratti godhamaa jiruuf. Kana beekuu danda'uudha qaban. Tokko tokkoon galmaa akka amma jedhanitti ani masaraa mootummaatiin jira, ani waajjira pirezidantiitiin jira, kanaaf waan yaayyootti godhamu quban qabu, waan hiddii lolatti godhamu quban qabu. No, hogganaan biyya tokko maatii isaatirraa kaase hanga araddatti hanga qeetitti waan godhamuuf itti gaafatamaadha. Itti gaafatamaa jechuudha. Kallattii kan kaa'u yakki akka hin hojjetamne imaammata lafa kaa'u, yakki yoo ka hojjetamu taate immoo warra yakka san hojjete seeraaf dhiyeessuun irra akka hin deebine gochuu itti gaafatamummaa qaba jechuudha. Anjamaa itti fakkaata. Nan beeka warra moggaa keenya dhaadannoo itti fakkaata. Itti fakkaata warri isaan leenjisuunis akkas itti fakkaataa ture gaafa dubbanne. I know it, I can see it. Akkan ifaa san laalutti hin arga. Hundi isaanii waggaa irraa ta'uu danda'a, waggaa lamaan irraa ta'uu danda'a, waggaa 5, waggaa 10 ta'uu danda'a. Garuu yakka ummata keenya irratti hojjetamu. Yakki ummata irratti hojjetamu, ummatuma kamirrattu yakki hojjetamu keessattuu yeroo ammaa kanatti tokko tokkoon galmaa'eeti kan ta'aa jiru. Gadi baa itti gaafatamu. Kana beekuudhaan waan godhan itti gaafatamummaan akka jiru beekuudhaan. By the way hin dhiifnu immoo dhaabbilee mirga namoomaa addunyaa wajjin hojjechaa jirra. Every day waan ta'u nu qofaa miti jaarmeelee hedduu amma kan jiran galanni intarneetiidhaaf haa ta'u, galanni teknooloojii ammayyaatiif haa ta'u, galanni sabboonummaa dadammaqiinsa uummata keenyaatiif haa ta'u. Yakki bakka hundatti dhufu ragaa qabatamaa wajjin jetteeni miti, ololaanii miti, ragaa qabatamaa wajjin suuraadhaan sagaleedhaan eenyu yoom akkamitti maaliif yakka akka raawwatee fi yakka akka irratti raawwatame hin dhufa.